jaarso gasii fidan arsii tanaas yebaaleeli sinjaas dhufe. This is deliberate. Waan nama gadhiisu bira tokko keessatti waan nama kaaneessu keessa ijoollee nama qorranne keessa hedduun aanaa lafarraa dhufti. Asii aanaa sirkaati. Yeroo madaadha qeerroo sheeriyaa dingalchi baabaa sheeriyaa dingalchi qeerroo itti fufe. Waan hedduudha gadhiisee mataan nyaattu koo keessan siima. Ijoollee nama kaleef yagaan gammaa agartuun hedduun takka ijoollee sirkaati arsii baa. Hedduun biraa immoo attumaa furseeti walloo keessa. Aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti har'a biyya san keessatti. Sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa dhuma, guyyarraa ajjeefama, manneen guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayinii isaanii hin hafne namni hin jiru. Artummaa kanaas goyyuu lollitti banama. Nama meeqa keessaa dhumaa jira. Nuun maal beena ijoolleen teenya ta'olloo. Jabaachuuf gargaaraa turan. Iyyaasuu fa'aa wajjin dalagaa turre. Rabbi ta'aa araaramu. Har'a garuu hawaasa fi tinni soosoo ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tummaa gosa gosaaf qeeqee ijaaramte jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'ee dalagatee ayyoo haabboo isaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo haabboon isaa amataa gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Ayyoo haabboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine. Sheekonni keenya, ulamaayin keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifiin nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaadhaaf faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifamu walii dabarru miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jiru bootaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. It's an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii sin gad naquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe they will have excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin
baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota taanii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhee beeytanii? Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo akka qeetti galte. Qeetti immoo waggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaa mi? Waggaan nuti asiin tuyni abii deeggarraa. Biiti bartaa abii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayitetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayitetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana warra kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegaan hangalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Ogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma. Eenyu raara beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorra aayyoo isaatiin bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si agarsiisa? Ijoollee waslaattaan tun gandafiitii miti maatii fiitu bakka bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona jedhu waan irra gahinu isin himeetiin jira waan godhuu deemu takkaa isaaniitiin. Jawar galatoomi xiqqasho biyya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa lukumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggalaallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Kadiir dhuunfaadhaan godhan gara sooshaal miidiyaatti fidan abaluu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa. Fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa kana maqaa isiniif hin daa qoradheetiin jira oolma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa waggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali? Yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuun nama tokkotu alartii itti na godhee qorate yeroo walajjechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatiin Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaalomina jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irratti dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechawwan nama duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa yeroo adda addaatti biyyoota arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Akka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira kun isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan kun immoo biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warri amma isin agarre sooshaal miidiyaatti mul'anne ka dur dahannati wayyaanidhaa turan. Ka dahannati Yaman turan. Ka dahannati Somaalee turan. Ka dahannati Eertiraa turan. Ka dahannati Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivarti gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa ture daayivarti gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan
miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaas isin beeksa sirra cehee ibidda biyya arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaan ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoo fi abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isin hojjetaa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tokko hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Kan egaa bishaan dhuge guyyaa meeqaa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kan tokko agartanii. Ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Kaa bakka sanitti arsummaa walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaa nurraa badee if jibbite. Nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti ta maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi.